السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن قرتي الشماء أركفونه وأري قرتي سلامة دندينيس لما قرتي جولي خينيا خمنا إذا تركتشا جرانيفي كوني لما قرتي سقلي tahuu dhabuu bira kutee amma bakka gartee lubbuun jiraachuu moo jiraachuu dhabuu irra gahee jira. Mootummaan dhagahuu dhabuudhaafi miti kan waan kana akka callisee ilaaluu jiru beeki. Mootummaan dantaa dhabuudha dhimma ijoollee tanaa irratti dantaa dhabuudha jechuun maal nagalchee yookaan gartee dhumtuu isaa dhumtu wanni gartee na cinqee hin jiru waan jedhu fakkaata. Kun akkasumalleedha ammaas kanarratti nuti akka sabaatti yookaan akka gartee uummataatti wanti nurraa eegamu tokkoof tokko yoo jiraate nuti fakkeenyaaf hawaasni ijoollee tana gartee abbaa qaban obboleeyyan qaban gandarraa dhufan qaban biyyarraa dhufan qaban naannawarraa dhufa qaban namni kun hundi laakiin amma namoota kuma dhibbaa olin lakkaa'amu namni kun nama kuma dhibbaa olin lakkaa'ama. Yaaqee hayyuu siyaasaa tokko yookaan nama dhuunfaa tokko artistii tokkoofuu namni gadi yaa'ee dachii rabbii balleessee aarsaa meeqa kafalee ol garagala. Waa meeqa jechuun waan hagana hin jaamne balleessee ol deebi'a jechuudha biyya keessatti. Ijoolleen tuni asirraa obboleessa barsiifti, obboleettii barsiifti, haadhaaf abbaa gargaarti, masgiida rabbii ijaarti. Waa meeqa wannumti qoodnummaa bakkummaan waan Oromoo fakkaatu yookaan waan amantiidhaanis dhufutee wanni namni Saawudii Arabiyaa ijoolleen Suudii jirtu harka keessaan qabne hin jirtu. Laakiin amma namni yeroo takka yeroo isaan viidiyoo tokko suuqannee isaa waraabanii asirratti ol darban ol baanee bakka guyyaa lama sadii waa'ee ijoollee Suudii Arabiyaa maal jennee ol dachaanee kaan TikTok irraa geemii taphataa kunis miidiyaanis bakka waa'ee siyaasaa kanuma ofa. Siyaasaanis nama lubbuun jiru bulchuudhaaf siyaasa naggata namni. Yookaan aangoorra jirus uummata lubbuun jiru fixee eenyu akka bulchuuf deemu nuun galu. Kuni qaamni aangoorra jiru wallaalee mi beekaati wanni barbaachisu biyya keessaa dhimma siyaasaati dhimma lubbuuti. Ijoollee biyya Arabaa jirtu nuu galchi eenyu bulchitaa nuti ijoollee biyya Arabaa jirtu obboleeyyan keenya dhumaa jiranii jee namni hiriira bahuu danda'uu qaba akkanumatti.